وفين كبج نافي دم أن أو يرسل يا موت مسافر كذا ما أنا كنت بقى مسافر كي وني كي نافي ده وكبج يعني دي ما أنا رأيت هذا سر مايو لا ما عرفنا ده أنا مو هي كانت تسيقل وانت ده نانغلامي تسيقل إنجيل وانت إيشي شو هايش كايش بيك أول مرة سيف ده أنا قرت كايش ولد تلفنا قرت أيوة ونيرات سفرارين يعني إن باسنا متى باس كونو مارا كونكا بوجو سورة باس كنا بيتنا سفراران سينما أفهم قلت تي باسنا باس باس مي ون ما ما يرتن أرجع سنة رت عاركني مرة هو جراري كوني فاقونجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردتا في كبجمتك كنا عندك سنو أكمل نجاك أبدا نجر جرت سنجتة أكسما وري أمانتي برالي أشمار كفوني سنجتة هذا روزان تسان دبي تتنين أفتت نجرتي أنا نجاك أبا أكسما أموت روزان هذا مالك أبدا أفتت يجون كيسانين ولا مو هردتا في كبجمتك كنا دوغار بيدبچو زموني كنا بيزي رتوري بيزي رنجرا أكما أركتاني يويتي كاني بويا ويتي كاني أنا أركتانا فقط أنا أركتاني dugaa yoo dubbadhe darartuun dhaadanna ajaa'ibaa takka irra jirti jechuudha. Ani sinatti dhaadatteef illee inshallah mee waan kana hundaa qabatumaan as baasa jedhanii calisu jira jechuudha. Hedduu takka natti dhaadachuu jirti akkasitti jechuudha. Bakka waa hedduu tokko qaqaaqu jirti. Ani illee nama akkasisanii miti nama waan akkasisan jalallee deemuu miti jechuudha. Hordoftoota akka kabajamtoota kenna namallee hin sodaadhu. Dhalaa kaatu yaa keessattuu hin sodaadhu. Nam tokko roza sodaattu dhaati roza nama akkana maaliidha akkamitti daraartu sodaatta akkamitti waa isiisan maali naan jettanii no sodaa osoo hin taane kabajaadha. Dubartiin takka osoo maasuuta deemtee osuma kabajaan deemtee irra wayyaadha malee cal'iseetumaan akkanumatti bultii namaa jidduu seenee yoo diige rakkoo guddaadha. Jarritu yoo wal jaalatanii walitti deebi'an walitti haa deebi'anii wanni an kana hunda dheefuu maal inni beeytanii badaa anis akka haadha isiin taate kana wayiin borta'a. ويلي صداچو جرا مالي والله وان براتي في ميتي صدا في ميتي ني صدا سونتاني كباجادا اصلا نامني دوبرتي كوفين صدا تتني انت الى دوبرتي كتيا هين صدادو او دي هكسلي سان دي تاتو ديرا كسا ديرا تاتي مالي چودا ديرو مسانو يودسي ديرو مسانو كباجا هو تاتي مالي انا ما كتو تتافا چون مجرا هذا مالف دفتي جچون كيسانين اولمو اوسو غر حاسات هندبرن جچودا هذا موتو اكما ارغتاني ميچا درانا چينقا توريسن جچودا eenyu ni maqaan isaa abbaayee jechuudha. Abbaayeen baay'ee na rakkisaa ture baay'ee takka wanni ta'aa ture ammallee wanti sun hafee hin jiru hedduu takka dhaadannoo wayiitu irra jira akka waan waa suuraa faaminaa minarra qabu godhataa jira jechuudha. Suuraa qabaachuu illee danda'a suuraa qabaa maal yaattaa waa hedduudhaan jechuu jira jechuudha. Ani mucaan anaa miti nama hedduu cinquu jira akkuma argitanii urjii faayyuu baay'ee takka rakkisuu jira asumaan beekaallee mucaan badaadha beektan durriyyee cimaa kana. Cima jedhamu bakka badaadha. Wallahi lazim mucaan baay'ee takka badaadha. Maal akka ta'e yani kana jedhee isin himuu hin danda'u. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kenna sababa sanii hadha sababa asiin dura gaafa mobaayila kiyyaa fi iimeela kee dabarfate sanii akkuma argitanii shaanxaa keessatti viidiyoo san keessatti agartanii turtanii paaspoortiin achi keessa jira. Gazaa deebi'ee waa hedduu mallaqaa uffata wayiiti aadaa biyya alaarraa namni natti labatee harkaan dalagamu kana uffata achi keessa jira. Tasaamuusaa achi keessa jira guyyaa sooma keessaa lulluqqeef jechuudha. San hunda mucaan hin deebisne. Wani ini deebise waan biraati beekatti kenne beekan kun ammoo irraa quba hin qabu beekan cal'iseetumaan irraa fuudhee wani irraa fuudhee meeshaa akkuma inni itti kenneen naaf deebisedhee shaanxaa mucaan beekan kun fattashee hin laalle irraa fuudhee amma yoo kabajaadhaan naa kennu taate fuulduruma keessan kaameraa kana duratti paaspoortii kiyyaallee naa hanni mallaqa kiyyaallee naa hanni uffata kiyyaallee naa hanni homa takkaasiif hin godhu hin jedhaani wanta inni jedhu walumaan lallaa mucaa waamee safara isaanii jira safara isaanii dhufeetiniin safara inni galu jechuudha safara sanitti viidiyoo waraabutti jira jechuudha kaameraa kana ammoo dhohisee waraabutti jira waan inni jedhu walumaan kalaallu ta'a hordoftoota kabajamtoota kennaa maal akka inni yaadee fi maal akka inni jechuuf deemu walumaan arkina kanaaf hordoftoota kabajamtoota kennaa hanga xumuraan faana tura baay'ee isin jaalladha baay'ee takkan isin kabaja. Garuu inni akkana na godhuun isaa kun hedduu takkanatti dhagahama garuu homaa miti wanti martinuu homaa miti wanti beekayyuu hedduu takka obboleettii isaa jalaa dhoysee cinquu jira anammoo viidiyoo makana irratti akkuma argitanii beekaa yoo inni as dhufu taate beekaa waamee qabsiisuuf hin deema akka inni beekaa wal arkanii wanni jedhan jechuudha beekaa itti waamuuf hin deema micaa hedduu takka durrii jedha bismillah uzbillah micaan akkas badaa jiru addunyaa kanarra hin jiru micaan kanaafuu yoo asitti kanaa dhufu taate kaameraa kiyya dhoyfadhee kaadheetiniin dhufu eeguuf deemuuf deema
kanaaf hanga xumuraan afaan tura yoo kabajaan naa kennu taate kabajaan naa kennu yoo kabajaan illee naa kennu taate gara seeraatiin barbaadadha waan kiyya jechuudha kanaaf hanga xumuraan afaan tura isiniin jaa haga inni dhufutti wallahi hin beekne rabbiin keerii haa godhu inshallah rabbiin haqa kiyya naa deebisu naqa namaallee hin tuqu kanaafuu mucaan akka barbaadallee yoo ta'e waan kiyya fudhan waan kiyya akkanaa kannu abdiin guddaan qabaachuudha. Fira. Sitti ajamee jira maaliif si waamee callisee deemtare? Maali na barbaadesh? Dhimma wal biraa fixanna na fakkaate. Dhimma walirraa fixanne? Jechuun walirraallee fixannu dhimma baay'ee wal bira nu hafe. Maal fa'a? Ilma baay'ee nu wal bira nu hafe kanaafuyyuu ani jechuun tasgabbiidhaan lolallee hin barbaadu afaan nagayaatiin jechuudha. Kanaafuu si barbaada aduu keessa gara na gorimi aduu keessa dhaabbattee jirtaallee. Maal jechuun maal barbaadeeti? Maal jechuun maal barbaadeeti? Maal barbaadeeti? Laa waan biraa barbaadee osoo hin taane sitti hajame akkasuma meeshaa gaabdurii beekatti fuutee kennitee paaspoortii maal kanneen maaliif ittiin kennina akka shaanxaa qullaatti kennitu? Naaf hin kennine kenneef iraayyuu. Kenneef jira. Micaa yeroo na fidu bar paaspoortiin keessa hin jiru mallee inni uffanni waan takkittiin keessa hin jirtu bar. Lakkaan maal beekaree ani isaaf kennee yeroo hin jire. Isaaf kennee isa wajjin fixadha kana ana bira maaltu si geesse amma ammoo. Bar waan biraatiif si barbaada osoo hin taane jechuun wanna kanatti kikkili itti kennite moo waan kiyya ga'oo si bira ka jiraatu taatellee naa kennuun jechuun dirqama itti hajama paaspoortii kana ganaa birrii baasee amma osoo paaspoortiin kiyya lafa jiru baafachuuf hin barbaadu ani kabajaaf si dhiise malee ani seeraallee si qabsiisee seeraallee si gaafachuu danda'a akka barbaadellee si gaafachuu danda'a garuu ammootu namni yooma wal kabajee namni yooma walii yaade walumaa walii beekee wayya jedheeti malee waan biraatiif jechuudha. Seera. Waan seeraa olii godhaa turte. Jechuun godhe sanillee simarraa malee ofirraa miti atillee gootee turtiin jirta akka dubartii akkatti waa hedduu akka na gootee turte kanaafuyyuu anamma kasiin jiru paaspoortii kiyyaa fi waan si bira hafee micaan borsaa banee hin laalle jedhee beekaan banee hin laalle jedhee borsaa qullaadhaa yeroo as dhufu kanaafuu borsaa kiyyaa meeshaa kiyyaa kana. Kanaafuu kuni waan ani ilaalchisuun qabu beektaa? Beekaaf kennee paaspoortii illee waa hunda wajjin akkuma fuudhee kenneef kuni. Dhimma beekaatii fi dhimma si bira waan jiru waan ta'eef isin lamaan deemaati isa wajjin haasa'a ana wajjin ammoo wanti wal si geessa hin jiru si jala hafeeyyuu mire amma immoo sila amma immoo maaliif hafeedha moo maal jechuudha. Maaliif hafee osoo hin taane bar wanta beekuu qabdu maaliif hafee osoo hin taane boorsaa kana keessa meeshaan kiyya hin jiru ka meeshaa boorsaa qullaa fuutetti kennite bar atu dubbii barbaadaa fi malee osoo dubbii barbaachuu baatte waan kiyya guutuu fuutetti kennita bar. Lakki sammuun muluudha asi. Sammuun tiya muluudha maaliif muluu miti mee? Laalaa meedani. Ajaa'iba rabbi. Osoo laalamte gaarii na fakkaata. Maa fayyaan qabu akka si laalu fayyaan qabu? Natti iyyuu fakkaatu. Akka fayyaa qabu moo? Okey fayyaan qabu? Maaliif? Soo qabaatte ka akka nan taatu. Maaliin ta'e duuba waan kee si gaafadhee mi'amani wayi waan biraa si gaafadhee si barbaada deemaa hin jiru baran si barbaada miti waan kee sirraa barbaadu jira baran. Waan kee wanti na bira jiru hin jiru fuudhee kennee fi beekaa gaafadhu. Sinjedemti. Beekaan borsaa qullaa natti fidee jedhee barana waan naka. Sun hin beeku akkuma gaafa beekaa duraa waliin haasoftanii beekaa natti ergitee maal jettee kaan gootee waliin haasoftan sani isuma waliin haasaati iqaan kee beekaa bira jira beekaan maaliif akka keessa hambise beekaa gaafadhu. Hayyee beekaa bira akka itti kennitan beekaan wal bira si fidaayyee jechuun waan kiyya barbaada waan ta'eef. Gaafa jalqaba duraa anatu beekaan nakkootti edeni. Beekaan nattu sitti erge kaa. Ergitee miti ree? Amanteen naa ergitee. Amanteen naa sitti erge. Maal erga amantanii akkasuma tachiitti fixattanii ree? Hin fixanne kaa beekaan meeshaan na bira hin jiru jedhe kaa akkam godhe duban. Ani waan beekuun qabu ani adeemu. Hin deemtaa barsi cimquufi miti ani meeshaa kana amma ishii naayin kakattaati quraana rabbi qabatte. Ani waan hin fuune maal rakkoo qabareema. Hin kakattaa? Uummata akkasii bira hin jiranii? Maaltu na bira? Maal godha paaspoortii kee qaraabe yookiin hannaaf hin fuune waan si jaaladhu yookiin waan si barbaadeen malee yookiin silkiillee yoo ta'e beekame waan dalagaa turte. Maal dalagaa ture bar bakka waan isaan dhiisisan san bira tarreera bar. Akka kee dhiisee jechuudha. Akka rabbiitiif akka kiyya ta'ee sitti haasa'a malee kasitti goree sin dubbisnee jechuudha. Beekee akka marabbii sanuu bakka marabbii sanuu beekte maashaallah tabaarakallaadha. Ati amma mataa miila meeshaa kiyya naa kennitamoo naan kennitu. Ammallee suuraa qullaa minaamin jecha ijoollee wayii naa himanii jiranii suuraan qullaa natti bira keetteetiin itti naas faraarraa deemtu maali? Anima. Nama je ani beelaalame siin jedhee. Mataan natti. Mee sammuun kaasi dalaguuf kaasi hin dalanne laalame ka'eeti. Mataan nan dalagu. Laalamtee kaatee ati noormaaliidha
manni yaalaa yoo siin jedhee jiraate gaafa sana ammoo na wajjin kootu haasa'e. Okay, amma normaali sitti fakkaatan jiru sitti fakkaatan jiru. Matoodha argixanyaadha. Normaali miti jechuudhaan maraattuudha. Maaltu nama raajibadhanii maraatu osoo hin taane waan keessi gaafachuu maraattuudha. Atama qaldiirra jirtaa nama qaldiirra hin jiru. Waan biraarra jirtaa kanaafuu waan naa kennitamu naan kennitu mataa miilatti. Ani barke an seeraanis gaafachuu danda'a bara akka barbaadetti. Muka sitti naqis gaafachuu danda'a bara seeraadhaan. Meeshaa kiyyaa fi waan itti wanni itti hunda. Ati garuu waan an siin jedhe kana godhe. Anuu bee waan kanaa olii waan paaspoortii caalu guutuu bee. Zin jedheetuma dhiiseetuma bira ture jaalalaaf si godhee si jaaladhee siif godhee beektaa waan na godhaa ture. San bara bira dabarree jirra amma. San bira dabarree jira jaalala ani illee itti ilaala siin jedhee akka itti ilaala siin jedhee waa hedduu siin jedhee sunuu dhiifama siin jedhee. Waan san kanan jaalate. Maali sirraa nyaadha? Amma namni guyyaa takka kootu wal argarra jedheetini waan tokko namaa godhe sunillee nyaata jedhama. Sirima. Sanuma waan guddoo laaltee herreedeetini dhadaa kanaaf akkana jetta. Gaadu nama ajaa'ibsiiftaa barate. Anamma caqasikaa. Kanaafuu anuu si gaafadha bara. Anuu si gaafadhamee seerumaan. Maa seeraan na gaafattan? Waan qabu beessa rakkoteeti. Har'a ammoo waan harkaa fixee naannoo akkana jibbiten beektaami. Ara bismillah. Ara dhiisi. Waan akkasii miti waan akkasiisan dhiisi. Waan akkasiisan dhiisi. Annama waan akkasiisan illee hojjetume. Ooma ati laaltu uumama annama duniyaaf jedheetani nama dhiisu duniyaaf osoo hin taane itti ilaalaa siin jedhee eshi na waliin jenne booda itti ilaalee bakka atiin tun naan taatu bakka inni jiraa miti. Amma akkuma argitu kana kun kaan darartaa namni karaa deemu hin darartaa karaa deemtu hin darartaa bakka hundatti rabbaashidha yookiin bifa dhabdee yookiin qabeenya dhabdee osoo hin taane naataatee bira tartaa garuu ammoo tujuu atiin kun rabbaashidha dhala karaan dabarsitu dhiira karaan dabarsitu ati waan nama loluuf agartee amma dheengadda asii kaatee micatti sanil waa meeqa goote. Kami? Maal jechuudha fayyaan qabu jechuudha. Walumaa galattuu ati dubartiin sababa kan keetiin karaa gabaa dhalattee gabaa baadiyyaatti akka dhaqattee galtu irraan beeku. Sababa kan keetiin. Dhugoo rabbi. Dubartee warri amma asii gadi gara baadiyyaallee yoo bilbilanii nutuu karaa zambeelii irra qabannee hin gallu jedhan zambeelii kennoo nu gabaa bitannee galoo nu duuka deemtee namni baay'een nu geessin zambeeliin kenna qullaadhaa jedhan. Isaafuu. Isaafuyyuu kanaafuyyuu jechuudha. Nama akkana rabbaashii kanatti heerume galgalaa ganama waan dubartiin barri duru dhuftuu qabdi. Maa fayyaan qabu siin jedhan inni bahe. Fayyaan qabda bar rabbaashiidha bakka. Kaan hin dubbisaa kaan maal jedhaa kaan dararaa jette xiqqishuma ofuma keetti tuusaa. Sila atummaan kun waa meeqa balleessaa jirta ofuma kan keetti atuyyuu salfattu. Waa baay'ee balleessaa hartaadha atuyyummaanu. Atama mataa naan kennitamoo naan kennitu. Maan na biraa qabda? Paaspoortii kiyyaa ishiin beekaafis wal bira isin fidaan. Ana beekama wal bira isin fidee bakka isin lamaanuu teettanii haasoftanii isin irratti akkasii isin amanan takka beekaa takka asii bakka dubbiin biraan jirtu. Akka itti kennite beekallee himtaa bakka walumaa galattu waan dubbii biraa akka biraan barbaadu. Sitti fuudhee ijoomi beekaadha. Irraa naa fuudhee meeshaa jedhani waa kan. Jettanii jira fuudhee ammoo ani hattinnatiif yookiin hin fuune qaaqee. Siif galayyaan yookiin nama waan hattinnatii dalaguullee miti. Hannaafi miti siin jedhe miti hannaafi miti siin jedhe baran. Hanna siin jenne baran malee sirriidha jaalalaaf harkaa fuutee akkuma jaalalaan harkaa fuut naa harkaa na yaalaa fudhatisanitti naa galchi siin jee bakka jechuudha. Fuudhee akkasuma akka bajaanitti kennanillee. Hin kennin. Kennitamoo naan kennitu ani bar seeraallee sarkaasitti fiduu danda'a walumaa galattooti naa kennitamoo naan kennitu mataa miidha. Ati seera kayyattu nama ajjeesemu waan nama jalaa hatemu ati akkamitti yaaddaa waan seeraa bee wanti balleessan jiru wanti seera bee waan seeraa sun cabsin bee wanti namoonni jedhu jiru yaaddaa iyyuu garuu. Yaada atu yaada harta saati bar si jala gadi laafna maal si fakkaate usula deema. Oson akkuma si jala hafi kana narra hafte irra gaariidha natti fakkaate. Ameesha si biraa qabaar paaspoortii keenyaa kenni si jala waan biraa masirraa barbaadani. Fagoon jiru waluma bira jirra waan ta'eef. Garuu aarsaa guddaa si kafalchiisuu danda'a wantichi kun. Aarsaa guddaa maan na kafalchiista? Maan na kafalchiista? Hin beekamu. Maan na kafalchiista? Waan na kafalchiisu sana kafalchiisi kaashi. Na kafalchiisayye. Fagoon jiru walumaan argina erga akkana kana tuttutu taate erga waan ani hin qabne waan qabeenya kee fuudhee sii kenne kanallee fuutee sababaa sottee ka deemtu taate. Akka ayyee bilbila kan keefi dama beekatti bilbila ayyee akka beekatti kenneetiin hin jette amma naaf an birri narraa nafne erkuma 30 ka deemeetiin paaspoortii deemeetiin baafadhuuf birri achi keessa darbu xiqqaate gara 100 argoonni si harkatti badeemma. Hayi. Qaldi goota saati. Kiya miliyoona ta'u. Miliyoona dantaa kan keetii kasanii amma naa kennitamoo naan kennitan. Nyaatte garuu ka maali goota san.
Yoo san garuu akkanatti maan kaaganii chaa'u akka keetiin ta'u jedhe anama si waliin illee haasa'u Asi wajji yeroo maaliif hin qabne? yeroo hin qabu. Yeroo hin qabu maaliif hin qabne? Bar suuraa qullaa keetii na bira jira sanillee inuma dhiisee irra sii darbi waan meeqa na bira jira silkiin kee paatarnii malee fudhadhee jiru gaafa dura waan silkii kee keessa jiruun beektaami. Hin beekee. An akka isiin ta'u jedheetiin jib jedheetuma affaneetuma taa'anii jira garuu isallee ol baasee dhaartatam. Suura qullaa ol baasuu barbaadde reetem? Ol baasuu feeta? Ol baasee. Kaayyee suura masanuu baasi wanni na sodaachiftuuf maaltu jira reema? Habaa barbaadde? Baasi rakkoon takka hin jiru baasi. Kun salphaadha. Salphaa miti bakka baasi kaa arganillee waan namaan addaa qaba anjaa mana keessa deemesu mataa qullaa fi quma wanni godhadheetiin waraabee malee barra qaba. Suuraa qullaa silkii kee keessa kaatee paatarnii ittiin hin qabanne. Bakka dogongora jiraachuu danda'a bakka baasi hayyeessaniif nan asfaraadha inni ana. Hin baasnaa miti. Baasi rakkoo takka qabu. Suura kee baasi karaa beekti nan asfaraadha lola. Silma afaan guuttattee baasi. Baasi bakka baasi mi wannummaan nama irratti argisan irratti harkanii mara koo jirare. Kuni fagoo hin jiru. Yeroo gabaabduu qofana eeggadhu. Waan arguu jirtu waan ta'eef kanaafuu amma maal si haa ta'u. Amma waan kiyya naa fiddamoo naan fiddu. Naa fiddamoo naan fiddu jettee quba qabdu akka waan na bira keettatti. Naa fiddamoo naan fiddu sirriidha. Naa fiddamoo naan fiddu waan kiyya reeyaan baaspoortii kiyyaa fi meeshaa ispiriitu naa fiddamoo naan fiddu nama. Kabajaa si gaafataadhaan. Anuu waliin haasaa jiru. Kabajaa si gaafachuu jiraaran. Kabajaaf akka hojii keetiitiif silaasitti hin gorre beekte bira darbee si goree si waliin haase. Bakka ishee waan kiyya naa fidan. Beeka gaafadhu beeka kenneera paaspoortii keetii. Haayee beeka harka maaliif hartalat? Of kabaji. Of hin kabaju naa fiddamoo an u'u jedhesitti yaamoota safara kadhatti. Maanna kennite? Bakka paaspoortii kiyya wanni kiyya naa fidan. Of kabajaan hin deema. Mana dhooyitaa bisanii sirmaayyuu? Lee maaliif na dhaayitan? Animu. Kanatti siif gala waan ta'eef. Dhahannaan galaami? Gaafa siif gala hin jira waan ta'eef. Eshi? Ciao. Hayyeeshi kaayyee siif beekaa walumarra si fidaa hin agarta kaayyeeshi. Walitti dhufna agarte wanni taate.